asirraa qubee baatu hafe eh, inni itti aanu qubee maaltu asitti hafe? Ja. Ja. Yaa daatu hafe inni itti aanu asitti maaltu hafe? Fa. Faadha. Asitti maaltu hafe? Ga. Asitti maaltu hafe? Ga. Ha. I. Iidha. Asirraa maaltu hafe? Ja. Yaa. Asirraa maaltu hafe? Ja. Ka. Maadha barsiisa. Maadha. Asirraa maaltu hafe? Sa. Okay. Kan biraa. Qa. Aatu hafe asirraa maaltu hafe? Ra. Ra. Hmm? Ra. Ra taate. Raatu Ra. hafe asirraa maaltu hafe? U. U taate. Oo asirraa maaltu hafe? Wa. Waa hafe asirraa maaltu hafe? Ya. Okay. Galatooma. So isa kana isinii guuteen isa lammaffaa garuu namni danda'e naa deebisu hin jira taanaan nama baay'eedhuma tokko umureedhaa sada of qopheessa. Kana jechuudha. Afaan Oromoo akkuma salphaatti akka isin hubattanidhumaa fi kanaaf itti gochuun keessa. Isattaan of qopheessaa jirtu isa gara gadii. Qubeen afaan Oromoo inni duraan dubbachaa turre isaan kanaa jechuudha walumaa galatti. Qubeen afaan Oromoo dubbachaa nuti kan turre isaan kanaa jechuudha. Aabaa, caadaa, eefaa, gaahaa, iyyaa, kaalaa, maanaa, oophaa, qaaraa, saataa, ubaa, waaxaa, yaazzaa. Warra jennu qubee 26 warri jenne isaan kanaa jechuudha. Qubee baaqee jedhama. Yookiin immoo singilii warra ta'an qubee baaqee qeenxes jechuu dandeessa. Akkuma naannoo keessanitti. Okay. Qubeen iddoo kana hafe maaliin? Qubee dachaa keessaa moo? Eh, eh, Dhaadha barsiisa. eh, Dhaa. okay. Namni kan biraa. Dhaa. Namni kan biraa. Irratti waliigallee haa darbinu dhaadhaa. Nutti Okay. fakkaate gaa. Nutti Qubeen fakkaate. asii qubeen asii hafe hoo? A fi sha. Eh? A fi sha. Kamtu dursa? A dursa. Maal jettee mee qubeen isaa maal inni tokko tokko? Pha. Okay. Dhaatu dursa Eeyye. asirratti hoo? Sha. Qubee dhumaa hoo? Qubee dhumaa namni yaadatu. Qubee dhumaa namni yaadatu. Maaliif waanillee haa ta'u? Qubee dhumaa. I don't know how to say it. Zai. I don't know. Qubee dhumaa. Amaariffaan sii jedheen ture. Je. Jai. Qubee dhumaa namni yaadatu. Zii fi Zaadha gaa. waa'eedha. Eh? Zaa. Zaa fi yaa. Zaa fi yaa maal jennee waamna iddoo tokkotti? Ishee nuti jiru. Zaa. Televezyiinii yennaa jennu qubeen zii kan jennu asitti maal jennee waamna dhumarratti? Zha. Zha yookiin immoo akkanaa zhuwaazhuwee jennuti jechuudha. Zha jetteetti yeroo tokko soo shuurii waan hin taaneef immoo nuti nama shuurii hin taane hin barbaanne. Okay. So
Shaadha. Maaliif qubee maaliif dhaan iddoo kana galte? Maaliif dhaan iddoo kana galte? Maaliif shaan iddoo kana galte? Eh? Maaliif jaan iddoo kana galte? Maaliif akkas ta'an? Maaliif Orderii alfaabeetiidhaan. orderii alfaabeetii tartiiba qubeetiin jechuudha. Tartiiba qubee isa kamii? Tartiiba qubee jalqabaa. Qubeen jalqabaa kamtu dursaa? Caatu dursa. Caa waan dursuuf ittaanee daatu dursa. Ittaanee naatu dursa. Ittaanee paatu dursa. Ittaanee saatu dursa. Ittaanee tii yookiin taatu dursa. Ittaanee za zeddi jennallee nuti zaatu dursa jechuudha. So qubee jalqabaa ishiitiin adda baafnetu tartiiba kanaan keenye jechuudha malee qubee warra dugda duuba jiranii fi miti jechuudha. Okay. Akka kanatti waliigallee haa darbinu. Qubee dubbachiiftu afaan Oromoo meeqatu jira? Dubbachiiftu afaan Oromoo meeqatu jira? 5. Shan. Okay. Isaanis maal jedhamu? Eenyu fa'i? A, E, Mhm, A, E, I, mhm. O, U. O, U. U. Okay. A, E, I, O, U. Maalidhaaf A, E, I, O, U jedhaman? Maalidhaaf A, I, O, U, E maaf hin jedhamu? Maalidhaaf A, E, I, O, U jedhama? Maaliif akka maariffaatti A, E, I, A, E, O, U maa hin jedhamne yookiin immoo isaanis tartiiba mataa isaanii qabu jechuudha kanuma. Tartiibni mataa isaanii maalidhaa? Aan yeroo hundumaa hin dursa. Ittaanee dhuma irratti eetu dhufa. Argita miti aabaa caadaa e jenna jechuudha. Amma immoo ittaanee iitu dhufa. Jennee faagaa haa i jenna jechuudha. Akkasittidha tartiiba isaanii eegnee ofii qubee shanan barreeffannaa jechuudha. Okay. Inni kun qubee tartiibessidha. Tartiibessuu hin barbaanne walumaa gala qubeen gurguddaa fi xixiqqaan isaan kanadha. Isaan kana already duraan ilaalaa waan turre kan irra turuu hin barbaanne. Isaan kunis qubee sana tartiibessidha. Already isinitti himeera. Tartiibni isaa maaliif akka chaa ta'ee dhuma irratti immoo zhaa akka ta'e. Isaan kana mana keessanitti otoo dandeessanii gaariidha. Warri keessattuu warri qubee barreessuu hin dandeenye. Sarara dabtarii sarara qabu irratti dabtarii dastaa waraqatii otoo hin taane sararii daftara qabu irratti daftara sarara qabu irratti mana keessatti yoo shaakaltan aabaa caadaa eefaa gaahaa iyya qala mana obbaa qaaraa saataa ubbaa waaxaasa jedhu hundumtuu seera barreeffama mataa isaanii qabu jechuudha. Yaa'u namni walumaa galatti akkuma walii galatti barreessaa danda'ee barreessee danda'ee dubbifnaan bakka garuu seera mataa isaanii qabu jechuudha. Kamtu gadheerachuu qabu, kamtu gabaabbachuu qaba, kamtu sarara keessa ta'uu qaba. Hundumti isaa seera mataa isaanii qaba jechuudha. Isaan kana kitaaba isaa isinii ergeera kitaaba afaan Oromoo kan kutaa lamaa. PDF isaa yoo barbaaddan isiniif irra deebi'ee ergamasi isicha irra deebitanii shaakaluu danda'uu qabdu jechuudha warri mana keessattuu warri qubee hin dandeenye. Isaan kana keessatti maal jedhaa namni jecha dubbisuu shaakaluu danda'u jira as keessa. Ohoo. Hmm? Sagalee miidhageera. Okay. Waan isinitti agarsiisuu barbaade iddoo kanatti yoo argitan ta'e isin dubbisuu dhiisuu dandeessu garuu jechoota jedha. Kanaan dura aniif isin barachaa kan turre amma ammaatti daqiiqaa amma kana darbetti jechoota otoo hin taane qubee barachaa turre. Qubee barachaa turre. Amma immoo qubee sanaa walitti finnee jechoota bira qaqqabne. Jechoota bira qaqqabne. Kanaafuu jechoota yookiin jecha tokko uumuudhaaf qubeetu walitti dhufa jechuudha. Jecha woordii isa nuti jennu jechuudha. Alaas isin jettan jechuudha. Isa uumuudhaafis qubee yookiin immoo alfaabeetii sana akka ta'utti akka iddoo iddoo isaatti wal bira kaa'uu qabna jechuudha. Mee yoo daqiiqaa
yoon argadhee bakka inni jiru waan tokko isinii sheerii godha. Namatti isa kana asumatti dhaabe waan tokko isinii sheerii godha yoon argadhee jechuudha. Kun gargaara waan ayyaane akka salphaatti afaan oromoo barachuu kun gargaara. ኧረ አግዘን በደንብ እግዚአብሔር ያግዝክና ማወቅ እንፈልጋለን። Amen, amen, amen. So, in mul'ata iskiriinii tokkoon sheerii isinii gochaa jira. Yoo mul'ata ta'e in mul'ata naan jettu jechuudha. Mul'ataa kun? Okay, mul'ataa? Eeyyee. Okay. So, har'a yoo daqiiqaan dhumellee kanarratti yoo xumurree deemne rakkoo hin qabu jechuudha. Kan kitaabichaas kan kitaabichaas amma hoseetti mul'ata ammoo inni kun Mul'ata. kitaaba garaagaraa lama wal bukkeetti isinitti agarsiisan deemaa jechuudha. Inni kun kan inni ofii kootii qopheessedha akka isinii salphatuuf yaada namoota akka isinii galuu fi qubee afaan oromoo keessatti fakkeenyaaf jecha kana ilaala. Jecha jalqaba irra jiru kana inni kun sirumaa dheeraadhalleen salphaa kana mee jecha salphaa kan biraan gara gadiitti isinii barbaada yoo jira. Salphaa. Okay, jecha salphaa kana jecha kanarra salphaa ta'uun argattanii MANA maa'anaa maa'anaa jedhu kana asitti isiniif fidaa jechuudha. Okay, na wajjin jirtu miti maa'anaa isiniif fidaa jechuudha iddoo kanatti. Okay. Okay, so bifa sadii nan isinii barreessee akka isinii galu. Hin dubbifamu miti inni qabiidhaan barreeffame diimadhaan. Ni mul'ata. Okay. So jecha afaan oromoo tokko uumuudhaaf afaan oromoo keessatti dubbachiistuu fi maal jenne dubbifamaa jenna. Kanaafuu dubbifamaa yookiin konsonantii isa jennu tanabbaabii asirraan hanga isinii kaa'e. Dubbachiiftuu yookiin anabbaabii isa jennu immoo asirraan isinii kaa'e. Geessi kaameeraa keenya dhufanii ilaalaa jiru. Asirraa isinii kaa'e. Isinii ifaa jiraa? Isaan kun dubbachiiftuudha. Isaan kun immoo dubbifamaadha. Kanaaf jecha afaan oromoo tokko kan uumamu dubbifamaa fi dubbachiiftuu walitti finneeti. Akka kaameeraa keessatti mul'atta baay'ee bareedaa akka deemi. Kaameeraa keessatti daa'imni mul'achuu hin taatu. Okay. Isinillee daa'ima keessan kaameeraa keessatti agarsiisina. Isheen kun ida'uudha. Mallattoo ida'uu yookiin adiishinii yookiin walitti dabaluu jechuudha. Akka baay'ee isinii salphatutti isinii ibsuu yaalaa jira. Isinii galee dubbifamaa dubbachiiftuu walitti fiduu jechuudha. Okay. Dubbachiiftuu kana yoo barbaanne A guddaa fayyadamuu dandeenya. Yoo barbaanne A xiqqaa fayyadamuu dandeenya. A guddaas fayyadamnu A xiqqaas fayyadamnu meeqa ishii tokkuma jechuudha. Tokko tokko jechuudha. Yoo barbaanne immoo A guddaa lama fayyadamuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo A guddaa A xiqqaa lama fayyadamuu dandeenya. A guddaa lamas ta'u A xiqqaas lamas ta'u sagaleen isaanii tokkuma jechuudha. Garaagarummaan qaba. Iddoo itti fayyadamnu qabna malee jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii maalidhaa? Yoon A tokko fayyadame maal ta'a? Hin gabaabbatamoo hin dheerata? Hin gabaabbata. A tokko yoon fayyadame hin gabaabbata. A lama yoon fayyadame Hin dheerata. hin dheerata. Ishii kana qabachuu dandeenya nama dhumaatti na wajjin deemuu dandeessu jechuudha. Okay. Yoon A tokkitti fayyadame hin gabaabbata. Yoon A lama fayyadame hin dheerata. Okay. Kanaafuu akkana dhufna gaama. Mana kan jedhu sammuu keenyatti yaada. Mana. Mana.
Mana kan jedhu sammuu keessatti yaada caljaati. Mana. Amma barreessuu hin dandeessan, dubbisuu hin dandeessan. Mana. Garuu maal dandeessu qubee afaan Oromoo hin dandeessu. So maal gootu mana kan jedhan sammuu koo keessa kan jiru maal inni yeroo mana jedhu qubeen sammuu koo keessa jiru maal mana. Maan hin jiru afaan koo mana. Hin jiru. Mana yeroo hin jedhu maan sammuu koo keessa jira. Mana. Kan biraa hoo qubeen sammuu koo keessa jiru. Naan hin jiru. Hin jiru. Namni biraa sinii galaa jira wanti naasaa jiru. Ee. Mana yeroo hin jedhu sammuu koo keessatti dubbifamaa dubbachiiftu maal ishii hin beeku yoo hin ta'eyyuu mana maafi maaltu jira naatu jira. So mana yeroo hin jedhu maafi naatu sammuu koo keessa jira erga ta'ee mana argatanii koonsonantiidha jechuudha dubbifamaadha jechuudha. Dubbifamaan immoo afaan Oromoo keessatti sagalee mataa isaatii dubbachuu hin danda'u. Naan kun ani naadha jechuu hin danda'u. Ani needha jechuu hin danda'u. Ni, noo, nuu waan akkasii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu maal barbaada? Dubbachiiftuu barbaada. Dubbachiiftuu immoo meeqa qaba? Mana kan jiru keessatti No. Dubbachiiftuu meeqa qaba? Shan. Shan sana keessaa yeroon mana jedhee waamu dubbachiiftuu kamtu afaan koo keessa jira? Mana. Amma dubbifamaa lama qabaan yeroo argitanii? Dubbifamaa maa fi naan afaan koo irra jira. Maa, naa. Dubbifamaa lama. Giniin sagalee mataa isaanii hin qabu. Sagalee eenyurraa ergifatan of keessaa qabu jettanii yaaddu. Mana yeroo jennu dubbachiiftuu shanan sana keessaa kam qabu? Mana. Haa qabu. Sagalee keessan dhaggeeffadhaa gaazan barreesse midhamu. Yeroo sagalee keessan dubbifatan duduuffattanii mana yeroo jedhu maan jira naan jira. Sagalee immoo dubbachiiftuu keessaa A, E, I, O dha. A, E, I, O, U keessaa kan mana wajjin natti dhaga'amu isa kana Aadha. Argitanii? So maanis A of biraa qabdi ma. Naanis A of biraa qabdi na. Amma immoo maalitti hin deebi'a jechuudha. Hin gabaabbatamoo dheerata ta'e kan deebi'a jechuudha. Yoo gabaabbate A meeqan galchuu qaba? tokko. Tokko. Yoo sagaleen koo mana yeroo jedhu dheerate hoo A meeqan galchuu qaba? Lama. Lama. Ishii kanatti walii galuu dandeenya maatti hubattu jechuudha. So mana yeroo hin jedhu hin dheeratamoo hin gabaabbata sagaleen koo kunam mana. Hin gabaabbata. Hin gabaabbata. Okay. Hin gabaabbata. Kanaafuu inni nan barreeffadde A meeqa ta'uu qaba jechuudha. Tokko. A tokko ta'uu qaba jechuudha. A tokko ta'uu qaba. Akkasittidha qubeen afaan Oromoo sirriidha moo sirriin barreesse moo sirrii barreesse moo sirriin dubbise moo seera. Okay. Isa kanan immoo isinii kenna. Argitanii qubeen afaan Oromoo amma ammaatti maa fi naa qofa fayyadamne miti iddoo kanatti. Argitanii? Maadhumaaf naan amma fakkeenyaaf maannaa kan jedhan beektu? Yaa. Okay, maannaa kan jedhan namni beeku yoo jiraate biyya keenyas jechi isaan jira yoo jechi isaa macaafa qulqulluutis hin jira. Biyya keenya fakkeenyaaf heebelu maannaa nyaate yoo jedhan hin rakkate jechuudha. Baay'ee rakkina keessa darbe jechuudha. Maannaa jechuun immoo macaafa qulqulluu keessatti nyaata waaqarraa bu'ee waaqayyo yeroo rakkinatti saba Israa'eliif kenneedha jedhamee yaadama. So jedhamee dubbatama macaafa qulqulluutti. So maannaa argitanii amma immoo sagaleen kun amma akka inni dheeratu mana isa jedhurraa maannaa inni dheerate jechuudha. Yeroo immoo inni maannaa jedhu amma still the same thing. Maa fi amma ammaatti waanuma tokkodha jechuudha. Maa fi naa qofata afaan koo keessa ba'a. Maannaa. Garuu maaltu dheerate? Aatu dheerataa deeme jechuudha. Kanaafuu maalan godha? Maannaa, mana, maannaa. Lachuu waan dheerateef A meeqan fayyadama jechuudha. A laman fayyadamaa jechuudha. Okay. Amma mata duree keenya miti. Mata duree keenya miti malee naa maaliif lama goote jedhee namni yaadatu jira. Tarii iddoo biraatti illee yoo barattan yookiin kan muuxannoo qabdan irraa kana dura. Naan laman galche miti maannaa kan jedhu naa laman galche. Maaliif naa laman galchite kan silaa hoo dachaanoo naan dachaa keessa hin jiru miti. Maaliif naan dabilii ta'e tarii dirqama beekuun qabda yoo amma beektan gaarii. Hin jabaata. Hin jabaata.
Inni immoo gara fuulduraatti baranna waa'ee jabaaf laafaa. Amma kan barachaa jirru waa'ee dheeraa fi gabaabaa qofa. Gara fuulduraatti immoo jabaaf laafaa jechuun maal jenna? Dheeraa fi gabaabaa long and short word warra jedhaman. Achirra razim isa jedhamanii kan ilaallu dubbachiiftuu vaawolsii qofa irratti. Yookiin aan abbaa fi warra jedhaman vaawolsii dubbachiiftuu qofa irratti hundoofnetu dheeradha moo gabaabadha? Gini jabaadha moo laafadha? Jabaadha moo laafadha jechuuf immoo waa'ee dubbachiiftuu irraanfanneetu dubbifamaa yookiin konsonantii kan abbaa fi jedhu qofa irratti hundoofnee jabaadha moo laafadha jenna jechuudha. Yoo jabaa ta'e maal goona? Qooda dubbachiiftuu lama goonu dubbifamaadha lama goona jechuudha. Yoo laafaa ta'e immoo qooda dubbachiiftuu tokko goonu dubbifamaadha immoo tokko goona jechuudha. Faallaa waliiti jechuudha. Dheeraaf gabaabaan dubbachiiftuu qofa ilaalla. Laafaaf jabaa immoo dubbifamaa qofa ilaalla jechuudha. Inni galee wanti nan jechaa jira. Okay. Amma hunduma isaan balleessaa jira. Ishii kana irratti isin deebisa. Kanaaf kuni Aadha, kuni Eedha, kuni Iidha, kuni Oodha, kuni Uudha. Uu xiqqaa, uu guddaa. Uu xiqqaa lama yoo ta'e, uu guddaa lama. Akkas jechuudha deddeebi'uun nama. Jechoon afaan Oromoo kana keessaa hin ba'an. Gonkumaa kana keessaa gara biraatti alaa fiduu hin dandeessan jechuudha. So, A tokko kana irratti fiddanii baa tokko kana yoo hidhaatan baa lama wal bira kaa'e malee baadhuma tokko dhala. Guddaa fi xiqqaa wal bira kaa'e malee tokkittuma jechuudha. Tokkittii kana baa guddaas haa ta'u, baa xiqqaas haa ta'u fiddanii A yoo itti dabaltan maal ta'a? Baa tokkoo fi A tokko. Baati kana biratti fiddanii immoo yoo A lamatti dabaltan maal ta'a? Baa biratti A lama. Hin dheerata. Sii kana sirriitti hubadhaa. Baadhuma duraan ture biratti immoo E tokkitti yoo itti galchitan B. Hin gabaabbata. E lama immoo yoo itti dhiyaatan B ta'a. I tokko yoo baa biratti dhiyaatan B ta'a. I lama immoo yoo itti dhiyaatan B ta'a. O tokko yoo itti dhiyaatan Bo. O lama yoo itti dhiyaatan Boo. U tokko yoo itti dhiyaatan Bu. U lama yoo itti dhiyaatan garuu Buu jedha jechuudha. Waan inni naataa jiru isin galee. Kanaafuu dubbifamaa fi dubbachiiftuu walitti yoo hidhaane dubbifamaan sun dubbachiiftuu sanaan geeddaramaa deema jechuudha sagaleen isaa. Argitanii? Sagaleen hundi jalqaba irratti baa ture, takka ture bee ta'e, takka ture bii ta'e, takka ture boo ta'e, takka ture buu ta'e. Baan sun sagalee mataa isaatii waan hin qabneef isaanuma dubbachiiftuu yookiin baaworsii wajjin jijjiiramaa deemaa jechuudha. Sagalee mataa isaatii hin qabu jechuudha. Kanaafituu baan jijjiiramaa deema. Ilaa baan iddoo kanarratti baa ture, A ture, eetti darbee, I fudhatee, O fudhatee. Kanaafuu jijjiiramaa deema jechuudha. Qubee dubbachiiftutti maxxane jechuudha. Akkuma kana caas yoo laaltan, daas yoo laaltan, faas yoo laaltan, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa. Mee as keessaa tokkitti haa hojjennu. Maa amma laalle miti maa fi naa. Isaan haa hojjennu. Bifa amma baa hojjenne kanaan jechuudha. Bifa amma baa hojjenne maa fi naa hojjennu. So maan as jirti naan as jirti. Maa biratti egaa ol fagaate malee A tokko yoo itti dabalanne hin gabaabbatti ma jedhama. Kanaafuu mana kan jenne asirraa fudhannee jechuudha ma. Mana yeroo jennee barreessinu asirraa fudhannee jechuudha. So ma yeroo asirraa fudhannee A tokkitti yoo itti dabaalle hin gabaabbatti ma taati jechuudha. Sababii maaliitiif gabaabbatti? Sababii A tokko qabduuf. Malee maan ofii ishiitii dheertuuf gabaabduu hin qabdu jechuudha. Asirratti immoo ma A lama fudhatte. Kanaaf maa jetti jechuudha. Iddoo maannaa jennee yaadadha. Maa taate jechuudha. Asitti E tokko fudhatte mee, asitti E lama fudhatte mee, I tokko fudhatte mi, I lama fudhatte mii. Akka ittiidha hunduma isaa xumurtu jechuudha. Kanaaf mana keessan keessatti shaakaltanii qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu ishii karaa natti barreeffattanii dubbifamaa isaa kanaa irraa gadi barreeffattanii walitti araarsitanii
barreessitu. Kanaaf namni ennaa caalaa jedhee barreessisiin jedhee sin dhibu jechuudha. Dhattee caa barbaaddaa. Caa biratti immoo qubee dubbachiiftu dhattee barbaaddaa. Caa fi laa walitti araarfattaa. Kanuma jechuudha waan addaa miti afaan Oromoo baay'ee salphaa nama gargaaru. Naa kanaafuu yeroo mana jennee barreessine amma mana jennee yeroo barreessine iyyuu isaan kana fudhannee jechuudha. Maal fudhannee maa gabaabduu fi naa gabaabduu qubee kamiin qubee A dubbachiiftuudhaan jechuudha. Kanaafuu dubbachiiftuutu jijjiirama otoo hin taane dubbifamaatu dubbachiiftuu wajjin jijjiiramaa deemaa jechuudha. Sababii maaliitiif? Sababii dandeettii mataa isaanii sagalee mataa isaanii hin qabneef dubbachiiftuun kamiyyuu dhuftee sagalee isaanii jijjiiruu dandeessi jechuudha. Namni akkanatti manatti qopheessee hojjechuu danda'u jiraa? Kana qopheessanii hojjechuu dandeessan taanaan amma dhumaatti waa'ee jechootaa yeroo barannu biraan hafu jechuudha. Okay, gara kitaabatti isin deebisa. Daqiiqaa 10 kan ta'uu qabna. Gara kitaabatti isin deebisa. Okay. Akkana immoo hojjedhetti manatti hojjedhaatii. Akkana immoo hojjedhetti manatti hojjedhaatii kottaa. Okay. Maal jedhaa mee bakka duwwaa guutuun isaa nuuf haa hafu ishii kaamichaa gargar baafan. Hundi keessan isin galaa jira mana nanaa ta'u. Namni isin hin galle jira. Daqiiqaan qabdan xiqqaa waan ta'eef gaafachuu dandeenya. Okay, hundumaafuu galaa jira jechuudha baay'een gammadee. So jecha kana fudhadhaa. Jecha kana fudhanneet as finna jechuudha. Jechichi akkamii? Laa tokko, haa tokko, haa fi haa tokkodha. Adda adda butadhaa akka walitti isin jalaan dhumne. So amma deemnee laa barbaanne jechuudha. Gabatee kana keessaa laa barbaanne. Gabatee kana keessaa laa barbaanne deemnee. Okay, laa argitanii? Laan kan koo as jirti lafa. So qubeen jalqabaa laadha miti? Laan kunooti. Laa tokkotu jira kun as keessa. Amma immoo aan kunooti. Meeqa? Tokkotu jira. Kanaafuu laa eessatti arganna jechuudha. Tokko asii gaditti finnee laa asii gaditti finnee iddoo isaan walitti dhufan irratti arganne jechuudha. Maal? Laa gabaabduu. Amma immoo faa barbaanne. Faa eessaa arganne? Faan kunooti miti? Faa argattan. Meeqatu bira jira? Takka. Kanaafuu qixxee takkaatiin gadi dhufnee faa irratti yeroo dhufnu maal arganne? Faa fi arganne jechuudha. Okay. Kanaafuu laa biratti tokko yoo ta'e maal jennee dubbifna? Laa fi tokkitti faan dubbanne laa fi tokko qofa. Laa jennee dubbifna miti? Inni dheerata moo gabaabbata? Gabaabbata. Maaliif? Dubbachiiftu tokko. Dubbachiiftu waan taateef jechuudha. Eeshi F bira dhanna faa moo dubbachiiftu meeqa qaba? Takka waan taateef faa jenna jechuudha malee laa faa hin jennu jechuudha. Laa faa jenna jechuudha gabaabsinee. Kanaafuu amma gabaabsinee dubbisuu edda kophaa ishiitti dandeenyee walitti fidee dubbisuun nu dhibaa? Akka warra arabaa dugda duubaa fuulduratti hin deebisina malee qubeen afaan Oromoo yeroo hundumaa bitaarraa gara mirgaatti dubbifama. So bitaarraa gara mirgaatti dubbifnaa jechuudha amma. Ishii kana walitti fidaa dubbisaa gaa laarraa kaatanii faatti dabaltanii dubbisu. Lafa. Okay. Lafa. Okay, namni kan biraa? Namni kan biraa hundumtuu lafuma jedhaa? Lafa jedhaa kun? Lafa jedha.
Maaliifi sagaleen keenya hundumtuu laa birattis gabaabaa, faa birattis gabaabaadha jechuudha. Amma immoo faallaa isaan isinitti himu immoo ammas kan biraa. Jechi inni itti aanu immoo isa kana. Jechi inni itti aanu isa kana. Ilaala. Aa fi aan laa fi faa biratti meeqa? Lama lama qaba. Lama qaba. Amma immoo deebinee gabatee biratti hidhannaa jechuudha. So gabatee biratti hidhanna. Lama qaba waan ta'eef hin barreeffanna jechuudha. Laa biratti meeqa qabaa? Lama. Faa biratti hoo? Lama. Kanaafuu laa eessatti argannaa? Gabatee keessa hidhannee laa adduma duraanitti argannaa. Amma immoo aa meeqatu bira jira? Aa lama. Miti? Kanaafuu laa fi aa lama kan of biraa qabdu eessatti arganne jechuudha. Asirratti arganne jechuudha. Interseekshinii yookiin iddoo isaan walitti dhufan irratti jechuudha. Argitanii? Laa bitaa irratti finnee aa gaara irratti finnee arganne. Hin gabaabbatamuun dheerata. Dheera. Umurree jechuudha. Akkamitti dheeressinee dubbifna? Laa. Laa jenna jechuudha. So hii kana biraa balleessaa ana ture oggole sadii barreessee. So laa jennee dubbifna jechuudha. Maanni afaan keenya keessatti dheerate. Argitanii? So amma immoo faa barbaanna deemne. Qubeen laa fi faan hin jijjiiramne ilaala. Amma ammaatti qubee laa fi faan sun duraaniti. Garuu kan jijjiirame maaliin? Aatu duraan tokko ture amma immoo lama ta'e jechuudha. Kanaaf qixxee faatiin barbaanne aa lamatti fidannee eessatti arganne asirratti arganne maal faa fi aa. Amma immoo isa kana akkamitti immoo dubbifna isa faa biraa qabu. Faa jenna jechuudha. Amma immoo walitti finnee dubbifna gaa isa kana lamaan. Laafaa. Eh? Laafaa. Laafaa jechuun maal jechuudha? Laafaa jechuun waan hin jajjabaanne ni jira. Waan hin jabaanne yookiin faallaa jabaa tokko miti waan dadhabe tokko waan laafaa waan jabina hin qabne tokko waan akka ispoonjii kana jechuudha. Laafaa. Kanaafuu qubee afaan Oromoo dubbisuu dandeenya moo hin dandeenyu? Amma gaaffiin warra baay'ee sasalphoodha jechuudha. Onni lama qofa birsa ga'eedha afaan Oromootiin. Siilabarsi lama qofa warra qaban jechuudha. Lamuma qofa laa fi faa. Laa fi faan hin jijjiiramne a, e, i, o kan biraatti jijjiirsisuu dandeenya jechuudha sagalee isaanii kan. Okay. Amma fakkeenya biraan tokkitti isinii kenna. Amma immoo akkasiin hin rakkeefne malee. Okay. Inni jalqabaa maal of biraa qaba? biraa qaba. Raadha miti qubeen kun. Raa biratti aa meeqatu jira? Tokko. Takka miti? Raan eessa jirti? Isinitti mul'achaa jirti raan iddoo ishiin jirti? Raa argaa jirtu goda kanatti? Isinitti mul'ata hunda keessan? Mul'ata. Mul'atu meera barsiisaa keessa jira. Okay. Mul'ata. Raan isinii fida. Raan kun adagaadha beektaa? Amma isinitti mul'ataa raan? Manatti Okay. mul'ata. Okay. Kalarii isinii geeddaree hin jira akka isinitti mul'atu kan. So kalarii raa argitanitti yoo ta'e iddoo kana jira. Raa argitanii? Raa bira aa meeqatu jira? Takka. Takka. Kanaafuu innaa dubbifnu akkamitti dubbifnu? Ra jenna jechuudha gabaabsinee. Okay. Kanaaf aa tokkitti itti daballeetu ra jenna jechuudha. Okay. Faadha qabna miti iddoo kanaan. Faa bira uu meeqatu jira? Lama. Lama jira. Uu lamatu jira. Kanaafuu akkamitti dubbifnu? Raafi barsiisa. Faa bichaa jedha isin. Faa bichaa jedha. Uu meeqatu jira? Lama. Uu lama jechuudha. Uu lama innaatti daballe faa fi uu lama akkamitti dubbifnu? Fuu jenna miti? Isa duraa gaa sammuu keessan keessaa hangatinaan. Inni duraa aa tokkitti waan qabuuf raa jenna.
Isa kana immoo uu lama waan qabuuf fuu jenna. Walitti fuuftanii naa dubbiftan akkam jedha. Raafuu. Rafuu jedha argitanii. Rafuu maaliifi raan haa tokkitti waan qabduuf gabaabsinee faan immoo uu lama waan qabduuf dheeressinee rafuu jenna jechuudha. Faallaasaa daqiiqaan keenya dhumeera. Faallaasaa raan kun inni lammataa meeqa of biraa qaba? Lama qaba. Inni dheerata moo gabaabbata? Inni dheerata. Dheerata. Raa jenna jechuudha. Faamnoo meeqa of biraa qaba? Lama Lama. of biraa qaba. Uu lama yoo qabaate hin gabaabbatu hin dheerata. Inni dheerata. Dheerata. Fuu jenna jechuudha. Lachuu yoo dheeressine akkamitti walitti dubbifna? Raafuu. Raafuu jenna jechuudha. Raafuu beektuu? Een. Amma torbanitti raafuu nyaachaa tura. Nagaan si wajjin haa ta'u galatooma yeroo gaarii qabaadha. Raafuu wajjin nagaan rafa. Qaama